Hayyee kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riitaa Shoodha. Keessumaa kiyyaarra Daayireektara Olaanaa Inistituutii Qorannoo Hawaa fi Ji'oospaashaalaa kaadhimamaa Dooktar Abdiisaa Yilmaati. Egaati turtii keenya kutaa tokkoffaatiin qabxiilee hedduu kaafnee jirra. Har'a qabxiilee nu haafan waa'ee qorannoo hawaa fi Ji'oospaashaalaa kan hojii wal qabatee ni kaafnee jechuudha. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistama hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riitaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan ispoonsara keenya. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa guddaan galateeffadhaan qorannoo fi qo'annoowwan saayinsii fi teekinooloojii kabiyya keessaa fi kabiyya alaa misoomsuu fi madaqsuudhaan abbaa taayitaa hojii boonsaa hojjechaa jirudha. Hayyeegaa mee damee kun yookaan qorannoon hawaa kun ispeesaayinsii kun jireenya ilma namaa hin salphisaa jedhama. Akkamittiin ibsama jireenya ilma namaa ni salphisa gaafa jedhamu? Fakkeenyaaf GPS akka addunyaatti kennuudhaaf saatalaayitii 20 amma 30 hin barbaachisa. Addunyaa guutuu tajaajila kana kennuudhaaf jechuudha. Kanaaf GPS jiru jechuun bakka tokkotti kaa'anii bakka biraatti socho'uu hin danda'amu jechuudha. Konkolaataan qofa osoo hin ta'in xiyyaaraan socho'uu hin dandeessu jechuudha. Biyyi tokko biyya biraa saatalaayitii fayyadamee basaasuu danda'a. Maal akka jiru, maaltu hojjetamaa akka jiru hundumaa arguun hin danda'amu jechuudha. Lafa jala yoo hin taane malee lafarra kan jiru hundi saatalaayitiidhaan ilaalama jechuudha. Fakkeenyaaf addunyaa kanarra kiloomeetirii 100 erga deemte sana ol kan eenyuuti miti kan hunda keenyaati jechuudha. Abbaan qabu jechuudha. Waan ajaa'iba. Amma sanatti naannoo qilleensa keenya jettee akka xiyyaara biraa kan galnee dhorkuu dandeessa. Garuu immoo kiloomeetirii 100 fi isa ol yoo ta'e dhorkuu hin dandeessu. Kan kee waan hin taaneef jechuudha. Kan hundaati jechuudha. Ganaan achirratti taatee biyya barbaaddu basaasuu maal akka jiru suura kaaftee hojii barbaaddeetti itti fayyadamuu hin dandeessa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaan kana qabaachuun keenya dirqama jechuudha. Isaanis kan kee ilaalu atis kan isaanii ilaalta jechuudha. yoo qabaachuu baatte garuu Kan kee qofatti ilaalama jechuudha. Bosonatti dabbachuu hin dandeessu. Dhagitee bara kanatti jechuudha. Yoo lolli geggeeffame teekinooloojiidhaan geggeeffame jechuudha. Fakkeenyaaf kan GPS sana si kaaseera. GPSin kan Ameerikaati. Ruusiyaan immoo kan mataa ishee dandeessii qabdi. GPS mataa ishee jechuudha. Inni immoo GLONASS jedha. GLONASS jedha. Fakkeenyaaf osoo Raashiyaan GLONASS qabaachuu dhabde yeroo ammaan tana tajaajila GPS kan arganne gochuu ni danda'u jechuudha. Hojii homaa adeemsisuu hin dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko murteessaadha. Tarii kan hojii wal qabate tokkotu mudannoo sitti mudaa fi sirna darbee mootummaa darbee san faarsaa gaafa ibsaan ban mootummaan Dooktar Abiyyi gaafa bishaan ban mootummaan Dooktar Abiyyi bobaa gaafa dhabu mootummaan Dooktar Abiyyi tokkotu bira taa'ee yeroo maran dhagaanii ofirraan uffeetii maal inni Dooktar Abiyyi baankii seetee jee baankii jechuun akkam jennaan jechuun baankiitu tajaajila hundaa foddaa tokkootiin kenna malee Dooktar Abiyyi maal gochuu danda'a kanaaf fakkaasi saatalaayitii tokko qabaachuun keenya lama qabaachuun keenya faayidaa saatalaayitii kan hojii wal qabatee jiru hunda saatalaayitii tokkoon argachuu hin danda'amu moo garaagarummaa ni qabu saatalaayitoonni? Gaaffii gaarii kaafte. Saatalaayitiin bifa adda addaa
ni qaba jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaa addunyaa kanarraa kiiloomeetirii hammam fagaatee argama kan jedhu irratti bakkee sadiitti qooduu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo hammam ulfaata kan jedhu irraa kaaftees akkasumatti kaatagoorii adda addaa ni qabaata jechuudha. Sadaffaan immoo ergama isaarraa hundooftee immoo akkasumatti kaatagoorii adda addaa ni qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf gara kaatagoorii 6 qabna. Inni tokkoffaan Earth Observation Satellite jenna. Kan jechuun addunyaa keenya naanna'ee suuraa kaasee gara addunyaa kanatti erguudha jechuudha. Remote sensing odeeffannoo erguudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo communication satellite kan jennu fakkeenyaaf akkuma duraan si kaasee sanatti mobile communicationiidhaaf, internetiidhaaf akkasumatti immoo broadcastingii akka tamsaasa televizyinii communicationii fi broadcasting satellite jedhaman. Inni sadaffaan immoo haala qilleensaa baruudhaaf. Haala qilleensaa fakkeenyaaf televizyiniidhaan guyyaa guyyaan darbaa miti roobaa qilleensi isaa akkas ta'a kan jedhu odeeffannoon kan argamu satellite weather satellite kan jennu jechuudha. Inni afuraffaan immoo iddoo tokkorraa bakkee biraatti deemuudhaaf kan tajaajilu jechuudha. Kan akka GPS fi GLONASS jennee kan kaafnisu. Inni sun immoo global navigation satellite jedhamee beekama jechuudha. Inni shanaffaan immoo exploration satellite kan jennu addunyaa keenya irra fagaatee maaltu jira kan jedhu san qorachuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf satellite Pluutoo yookiin immoo Saturn maaltu jira qilleensi isaanii maal fakkaataa kan jedhu eenyatti kan qoratu exploration satellite jennee beekna jechuudha. Isaan sun gara addunyaatti hin deebi'anii achumatti badanii hafu jechuudha. Inni ja'affaan immoo hojii militariidhaaf kan qarqaaru jechuudha. Military satellite jedhamuun beekamu. Tokkotu maal jedhaa yeroo qabsoo sana kiliippii yookaan sirba waa'ee mootummaa darbe sanii kan arrabsu sirbee jarina gadhiisa waan ta'eef jennaan lafa akkanatti baqaqsiiti lafa achi keessatti dagasheedhaan jennaan fi diktarichi dhagee waan akkasiin osoo danda'e ofii kiyyaaf hin seenu. Kana maal fakkaate bakka albuudota garaagaraa jiranillee hin beektanii miti osoo natti himte jechuufanii garuu gaanatti dhimamu. Saatalaayitiin keenya suni. Gama albuudaatiin saatalaayitii ergama kanaaf hojjetamee kan ergamutu jira. Mataa isaa danda'e jechuudha. Odeeffannoo saatalaayitii irraa argamu qofa immoo gahaa miti. Lafarrayyuu meeshaa adda addaa fayyadamtee isa sana wajjin wal qindeessuun barbaachisaadha jechuudha. Ani gara hawaatti deemuudhaaf maaliif akkasitti hawaa wanta adda ta'e hin jiraadhaata? Tattaaffiin amma yoonatti jiru pilaaneetii keenya ala jiruu ilma namaatiif mijaa'aa kan ta'e ni jira moo hin jiru kan jedhu qo'achuudha jechuudha. Fakkeenyaaf gaalaksii nuti itti jiraannu keessa Milky Way gaalaksii bakkee jedhamutti jechuudha. Pilaaneetii akka addunyaa keenyatti akka hin ta'an hedduu akka jiraatan addaan baheera jechuudha. Garuu gaaffiin inni guddaa akkamitti ilma namaa asirra kaafnee bakkee pilaaneetarii biratti geessuu dandeenya kan jedhudha. Amma yoonatti fakkeenyaaf ilma namaa gara Maarsitti erganii gara addunyaatti deebisuudhaaf rakkoodha. Maaliif rakkina ta'e boba'aa Maarsitti geessee gara addunyaatti deebisuu hin jiru jechuudha. Teknooloojiin ilmi namaa amma yoonatti kan qabu kana gochuudhaaf hin eeyyamu jechuudha. Amma garuu kan yaadamaa kan jiru inni asirra addeessarra qubannee achi immoo boba'aa akka haaraatti jechuudha. Qabannee gara Maarsitti, Maarsiirra immoo gara addeessitti, addeessirra immoo gara addunyaatti dhufuudhaaf wanta akkasii karoorfame irratti hojjetamaa jira. Ni milkaa'a jennee yaadna. Akka walii galaatti jijjiirama ergasiin dhuftan booda mootummaa kana wajjin wal qabatee jiru xiyyeeffannaa kennuu
faayidaawwan hanga ammaatti mul'atan qonna keessatti haala qilleensaa irratti wantoonni akka jalqabbiitti bu'uura egeree ijaaruu danda'an hojjetamaa jiru. Karoora keessan gara fuulduraa maali hariiroon isin qabdan bareedaa akka ta'e argeen jira. Tarii sargiin erga dhufee boodallee ambaasaaddarichis gaafa dubbatan argeera. Qaqqabattanii jirtu bu'uura isaa hariiroo akka gaariitti ijaarrattanii jirtu. Maali gara fuulduraatti haala itti deemuudhaaf karoorfattan? Akkuma duraan kaasuu yaaletti amma yoonatti wanti hojjetamaa ture faawundeeshinii isaa ijaaramaa jira jennee fudhachuu dandeenya. Gara fuulduraatti immoo biyyattiin keenya yommuu guddachaa deemtu seektarii kun investimentii guddaa barbaada waan ta'eef meeshaadhaan guutuu investimentii guddaa kanarratti olchuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Investimentii gochuu qofa osoo hin ta'in immoo tajaajilas kennuu qabna. Uummataafis biyyaafis jechuudha. Ammas hin dhaabbanne ammas kennaa jirna. Isa sana cimsaa deemuu qabna jechuudha. Kanaaf keessumattuu bara baajataa haaraa wanti nuti yaadne gamtokkoon teknooloojiidhaan ofii keenya cimsa. Kan biraatiin immoo tajaajilli nuti kenninu akka babal'achaa fi irra caalaa akka dabalaa deemu ni hojjenna jenneeti kan karoorfanne. Sadarkaa keenya yoo ilaalle gaafa Afrikaa keessaa sadarkaan nuti qabnu isa jalqabaati jennee kaasuu dandeenya. Afrikaa keessaa tarii biyyoota 6-7 kan ta'an keessa nuti tokkodha. Garuu kun gahaa miti biyyi keenya guddaadha. Kanaaf sadarkaa nuti irra geenye biyya keenyaa fi uummata keenyaaf kan madaalu miti. Kanaaf irra caalaa hojjechuu qabna. Sadarkaa keenya fooyyessinee Afrikaa keessa inistituutii beekamaa fi isa jalqabaa taasisuuf ni hojjenna jechuudha. Waan bareeda. Carraan damee kanaaf biyyi keenya qabdu garuu bal'aadhee yaada. Definitely. Gama hundaa'uun fakkeenya ta'uu dandeessi. Itti fayyadamuu ni dandeessee yaada. Sure. Waan hojjennuu qabnu ni beekna. Right? Maal ta'uu akka qabus ni beekna. Humni keenya immoo irra caalaa dabalaa deemaa jira. Wanti nu barbaannu waa tokko faayinaansiidha. Right? Kanaaf inni kun immoo guddina biyyaatiin wajjin ol qabateetti kan deemu jechuudha. Ani kanan arge humna namaa baay'ee tokko of ga'umsitanii jirtu. Bu'uureedha yaada. Ijaarsonni infraastiraakchariin garaagaraa hojii kanaaf sinii barbaachisaa ta'e inistituutii gubbaarraa qabee riifoormii bareedaan taasifamee jira. Tarii gara fuulduraatti biyyi teenya sinirraa yookaan inistituutii kanarraa maal haa eegdu kan jedhu kanan gaaffii kiyya isa xumuraa ta'e. Tarii inistituutiin qorannoo hawaa fi ji'oospaashaalaa kun as ga'uu isaatii fi hundeeffama isaatirraa qabee hojiiwwan hanga ammaatti hojjetame keessatti nama galatoomaa jechuun barbaaddan hoo jiraate carraa isinii kenna. Ergaallee kan dhaammattan hoo jiraate hin dandeessu gama keetiin jechuudha. Naazawee ispeesiin yommuu biyyoon space program yommuu qabaatan sababa qabu. Tajaajila seektara ispeesii kennuurraa fayyadamuun waan tokko ta'e ispeesiin imeejii biyya jijjiiruudhaaf isin gargaara. Akkasumatti immoo akka naashinaal piraayid akka ta'etti fudhatama. Maaliif sagantaa ispeesii biyyoota qaban ilaalchi biyyi biraa isaaniif qabu adda jechuudha. Kabaja keenya jechuudha. Lammii keenyaatiif kabaja keenya. Right? Ni beekama qamadii biyya alaarraa ni galchina waan ta'eef imeejii biyya keenyaaf kennaa turan ni beekama. Amma immoo qamadii biyya alaatti erguu jalqabneerra. Inni kun imeejii jijjiira jechuudha. Kabaja biyya keenyaaf qabanii jijjiira jechuudha. Ispeesiinis akkasuma. Yoo ispeesii irratti hojjenne biyyoota biraa kabaja nuuf qaban akka ol guddatu, ilaalcha nuuf qaban akka jijjiiramu ni taasisee jechuudha. Kana hojjechuudhaaf nuti qophaa'aadha. Jechaan qofa osoo hin ta'in immoo qabatamaan ni hojjenna jechuudha. Tarii hanga ammaa sadarkaa hanga ammaatti jiru kanaaf
nama galateeffattan yoo jiraate ergaan jechuu waan dabarsuu dandeessa wanta hafe jettullee. Gama kanaan Dooktar Laggasaa Ultiiroo kaasuun barbaachisaadha. Maaliif isaan yeroo jalqabaaf yuunivarsiitii Finfinneetti ta'anii FM 79.1 sagantaa dabarsuudhaan ispeesiin akka gurra argatu gochuurratti shoora qabu. Kanaaf isaan galateeffachuun barbaada. Amma lubbuudhaan hin jirani. Kanaaf isaan kaasuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo obbo Tafarraa Walawaa barumsi isaanii ispeesii wajjin waliin qabatu garuu fedhii qabu. Fedhii qabaachuu qofa osoo hin ta'in immoo fedhii isaanii gara hojiitti jijjiiruudhaan waa baay'ee hojjetaniiru. Isaanis galateeffachuun barbaachisaadha. Hundaa ol garuu kabajamoo muummicha ministeeraa Dooktar Abiy jalqabumarra kaasee yommuu ministeera saayinsii fi teekinooloojii ta'an irraa jalqabee yaada kana kaasuudhaan seektarii kun faayidaa inni qabu hubatanii jalqaba inisiitiin kun akka hundeeffamu. Lammaffaa immoo yeroo jalqabaaf biyyattii keenya saatalaayitii akka hawwaatti akka ergitu waliigaltee biyya Chaayinaa wajjin kan mallatteessan fi piroojeektii kana kallattiidhaan hordofanii kan qarqaaran isaanii. Kanaaf isaan galateeffachuun barbaada carraa kana itti fayyadamee jechuudha. Injineeronni keenya Antootootti qilleensi rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Keessumattuu yeroo koronaa ijoollee keenya gara biyya alaatti erguudhaaf yookiin immoo isaanis gara nutti dhufanii nu qarqaaruudhaaf hin dandeenye koronaa waan ta'eef jechuudha. Yeroo sana waan tattaaffii isaanii godhanii waan huban danda'an jechuudha. Qilleensa rakkisaa sana keessatti ta'anii saatalaayitii keenya akka hojii ishee akka itti fuftu achumatti bulaa jechuudha. Waan hojjetaniif isaanis galateeffachuun barbaada. Ergaan hin qabu jira. Tokkoffaa tajaajila inisiitii keenya kennuu irratti kottaatii waliin hojjedhaa tajaajila nuti kennuu irratti fayyadamoo akka taatan isin affeeruun barbaada. Jechuun warri dhimmi kana ilaalu jechuudha. Maaliif qonna irratti hojjennaa, eegumsa naannoo irratti hojjennaa, albuuda irratti hojjennaa, lafa irratti hojjennaa, appilikeeshiniin keenya bal'aa waan ta'eef waliin dhufanii akka hojjetan affeeruun barbaada. Inni lammaffaa immoo keessumattuu dhaloota eegeroof dhaamsuun kan barbaadu barumsa keessan irratti cimaa. Ispeesii irraa teenyee yemmuu ilaallu hawwaan kun baay'ee bal'oodha. Poteenshaalee keenya baafnee hojjechuu qabna. Waan hin taane irratti yeroo keenya gubuu hin qabnu. Waan hin taane wajjin wallaansoo qabachuu hin qabnu. Kanaaf hojii keenya irratti haa cimnu, barumsa keenya irratti haa cimnu. Addunyaan kan dorgomaa jiru teekinooloojiidhaan waan ta'eef nuti immoo dargaggeessa hedduu waan ni qabna waan ta'eef inni sun waan tokko kalaquudhaaf galii ofiisaaf kan ta'u maddisiisuudhaaf carraa hojii uumuudhaaf yaaluu qaba kan jedhu dhaamsan qaba. Isinis galatoomaa. Tarii sagantaan kiyya kun bohaartii waan ta'eef waa'ee ijoollummaa keetii waan xiqqoo ishee kaasuu barbaada dhumarratti. Abbaa kee kaasuun barbaada. Yeroo ijoollummaa keetii ammata 12 ta'uu danda'a. Kilaashii baattee mana hidhaa keessatti hidhamtoota qabattee bultee jirtaa naan jeen. Siriyees taatee umurii kee xiqqaa sanitti hidhamtoota kilaashii qabattee bultee seenaa adda ta'e tokko hin qabda. Achirraa jalqabee cimina yaada. Abbaan koo ogummaan isaa tiraafikii ture. Duraan immoo akka poolisiitti gahee hojjechaa ture. Bara san poolisiin lakkoofsaan hedduu miti. Tiraafikii sittaataa poolisii sittaataa. Kanaaf hidhamtoota eeguudhaaf hidhamtoota keessa amanamoo warra ta'an addaan baaftee isaaniif imaanaa kennite jechuudha. Isaan eegu. Kanaaf ani immoo isaan wajjin ta'een kaarbaayinii jedhamaa wannoon sun meeshaan
Kuma tabbaqanii dha. Miti karbaayinii jedhama. Karbaayinii. Tabbaqanii miti. Karbaayinii jedhama. Isa sana baaddee hidhamtoota amanamoo ta'an wajjin hidhamtoota hafan egaa buleera. Ani al tokko akkaataa maatiin itti si guddisu maatiin tokko hojicha akka jabaate osoo beeku akka isa keessa baatuuf waan barbaaduuf hojiiwwan ulfaatoo ta'anii fi hojiiwwan itti gaafatamummaa barbaadan haalli nama hojjechiisu hin jira. Tarii akkuma jalqaba odeeffannoo naanii argadhe Piraayim Ministeera keenya hojii jaraa hojjechuun argamee ture isaan irraa waan argatte fageenyas ta'ee dhiyoodhaan. Isaan irraa carraa qabeessaadha jedheen yaada. Ofiin koo jechuudha. Isaan wajjin waliin hojjechuudhaaf carraa argachuun koo maaliif waan addaa irra baran kaalchariin Ministeera Saayinsii fi Teekinooloojii keessa waan hin jirreetu uuman. Isaan osoo dhufiin dura haalli jiruufiin sana booddee wanti jijjiirame walitti hin dhufu. Maaliif akka haaraatti akka jijjiiramu kan godhan yeroo dhiyoo keessatti dhufanii seektara jiru beekanii addaan baasanii gara hoogganuu qofa osoo hin ta'in immoo akkaataa isaan hooggananii fi jijjiirraa isaan argamsiisan waan guddaadha. Keessumattuu waan isaan hojjetan bara tokko qofaaf waan bu'aa buusu osoo hin ta'in egereef hojjechuu isaan irraa baranne cimanii hojjechuu akkaataa nama bulchan akkaataa nama qabatan immoo isaan irraa waa baay'ee baranneerra. Waan bareeda maaliif Instituutii qorannoo hawaa fi ji'oospaashaala kana akka gaariitti akka hoogganaa jirtu mul'ata. Caalmaatti kana caalaa akka jijjiiruu dandeessu abdii guddaa qaba. Hojjettoota ga'umsa qaban sirriitti leenjifatteerta. Ogeessota garaagaraa hariiroo biyya alaa wajjin illee uumaa jirtu bareeda waan ta'eef kana caalaa biyyatiin akka milkeessitu abdii guddaan qaba. Uummata keenyaaf afaan keenyaan waa'ee hawaa kana odeeffannoo waan nu kenteef guddaa galatoomsiin jira. Galatoomii baay'ee galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin daayireektara olaanaa Instituutii qorannoo hawaa fi ji'oospaashaala Dooktara Kaadhimamaa Abdiisaa Ilmaa waliin Riittaa Shooristaayisii kana fakkaata. Qopheessaaf dhiisaa Riittaa Taaddalaati. Gama daayireektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoona Riittaa ispoonsarri uffata kiyya. Magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaad jalatti kan argamu abbukkii pirootokoolii guddaan galateeffadhaani. Ispoonsarri sagantaa kana abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa guddaa galatoomaan isiniin jira. Haga torbanii koraanaa bulaa. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seenterii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistamoo hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa.